Okay, mute godha warri kaan. Okay, Makiyyo anu mute. argaa abdi dhiise anu argaa. Okay. Fannaan mucaa maqaan isaa eenyuun? Eenyu maqaan kee obboleessa? Muktaar eenyuti? Ijoollee eessaati? Ijoollee Arsii Baaboo Qojiidha? Okay. Kakaleessa tumaa turan saniyaati? Kanaa miti kadoo jedhan baale miti kadoo jedhaa turan. Baga jiraatte ayyee kadoo jedhanii suuraa maxxansaa turan kana jiran. Asli jeekaan mamataan poosti jedhee jira diinaa rifeensa irratti kan inni du'e jedhanii dudulloonni asirraa farsaa turte mucaa kanaa ni argeera sirriitti mucaa kana. Kana shawaatti naqan kana taanaan isuma. Okay, mucaa yeroo tokkotti mee viidiyoo banne fannaan viidiyoo banne. Kana ayyee. Mee akkana gori mucaa garana gori gurra kan akkana qabime gurra kee akkana gori. Dalga gori obboleessoo. Kagarasi akkana waan kijibina ummata Oromoon ture maaliin cite jinniin cite mucaan nagaa qaba ammaa fi akkanumaan waan beekne poosti gootanii nama hiisiisaan oolina. Oromoo waliigaltee hin qabdan waa tokko bu'aa hin qabdan mucayyoo keessan amma mucaan argattanii hin fudhattan immoo anoo mucayyoo nama qabaate maasalaam irraan kaa'am inni kana afarti kana. Maaliif asirratti kana jina? Fannaan kiyya naga qabila. Inni dalagachuu biyyaa baate inni illee dalagachuu biyyaa ba'e asirraa walitti isin buusaa jiru namoota muraasa siigalee miti qabaa jedhanii qabdee araarri haa bu'u amma ijoolleen araara buusuuf taa'aa jirti. Moor ati mucaan kun obboleessa keetii warga siramuutti godhadha. Mucaan kun obboleessa keetii yoo hidhaa jiraatellee irraa gadhiisii wajji nyaadhaa wajji dhugaa mucaa yoo nama qabaate obboleessa keetii. Mucayyoon hidhamne hidhaan hin jiru kayaa fa'aa dhaabbate kedha bira. Kaameraa itti qabiga. Itti qabne ilkoo danda'u fakkaata. Kayaa dhaabbatoo jiran agartama akka. Ani achi uummata kana nuun hin jinaati. Waliigaltee taanaan yaa marhaba. Laakiin ma waliigaltuu yoo jettanis mucayyoo mucaaraa hoo mucayyoon beeksisii qabaate wallaahi irra kaa'aaf. Mucayyoo kanatti taphatu naa jiran. Okay. Ati amma mucaa gaggeessuuf qophii Hayyaan asirratti asli ummata akkanii dubbaddaa wala dubbiftanii. Qoya. Mucaa ijoolleen amma kunniin waliin hofu. Mucayyoo kana abdii bilisummaatti miti. Haati xiyyaa fi abbaan kiyyoo qabijan hin qabu gara galee kanuma biraan laaladha malee. Maaliif mucayyoon kun wallaahi laazim baay'ee garaana nyaate kan qabe wallaahi. Garuu hoggatti duraa miira kee galee qabe gara galeetti garaana nyaatee jiran moo. Tole bakka gara tole. Kaafira walitti isin naqaa jiru kabiraatti mucayyoo ofirra qabaate sitti aadan walanii irra kaa'ee fi yookaan illee nyaachisi obaasii isin obbolaadha garri wal geessitan hin jiru miidhamni isaa miidhama keetii miidhamni kee miidhama isaati. Shayxaana tiktoo asirraa warra tiktookii wannoon maraachetu walitti isin naqe malee isin duraan wal dhabdeen qabdanii miti lafarratti wal hin beektanii. Namni wal dhabdee qabu hin jiru. Namni ilmaan arsiitii fi ilmaan walloodhaa walitti naqe awwal marraa afarsoodha. Afarsoo qabatu dadhabdan ilmaan arsiidhaa dhugaa dubbattuudhaaf. Afarsoon gaafa awwala afarsoon jecha tokko walloo jee arrabsirraa ilmaan arsiitii fi ilmaan walloodhaa wal qabuu jammare. Gaafa wala namni ilmaan arsiitii fi ilmaan walloodhaa wal jaalatan wajjin dalagatu turan. Eega afarsoon walloon akka loonii kararra bulti jee ilmaan walloo arrabsuu jammare afarsoo dhiisi jenneeni kadhannee ofii kiyya afarsoo gaafas koomentiidhaan kadhatuun ture. Akka nama tokkotti afarsoo akka wallaalummaa kiyyatti lakki wanni kun nun baasu booda rakkina nurraan ga'a jeeni kadhatu turre. Saniifoo ilmaan arsiidhaa yoo afarsoo nurraa qabattan haala wasaalan abdii bilisummaa ani mataa kiyyarraa qabee yoo sinirraa teessuu dadhabe ani dhalaadha dhiiraa miti. Hoggatti afarsoo qabattan jechuudha. Yoo immoo isin afarsoo qabattan abdii bilisummaa masuulinatti fudhadhee sinirra teessan jaalattanii jaalatu jibbus
giddeetaa ta'a jaalateetii miti akka ijoollee wallootti jechuudha. Osoo akka mataa kiyyaatti hin taane akkuma ijoollee wallootti fudhannee hafarsoon irraa qabaddaati hafarsoo gatteessisa hafarsoon keessan yeroo meeqa namni nuun walitti nu nakaa jiru hafarsoo fi usmeedha. Namni rakkina kan hundatti buuse hafarsoo fi usmeedha. Gaafa jalqabaatiif isaantu walloo dhufee arrabse. Isaan arrabsinaan immoo King Amadii fi Abdii Bilisummaa jalaa butan. Dhugaa dubbatudha isaan jalaa butan malee isaan warra duraan arrabsee miti. Hoggatti isaan kan arrabsan isaan kan jalaa qabanii butanii fi ganiin dhugaadha. Hoggatti afarsoo keessa nurraa qabattan haala wasaala nu nagaa wajjin hin jiraanna. Akka gisee wajjin dalagan nutti. Amma nuti warri asirra jirru kana faayidaan jirti kun antara wallootiin beeytanii abdiin jira makiin jirti. Nu jechuu amma feenan dhageeffadhu. Hafarsoo fi King Amadii fi Abdii Bilisummallee nu warra gasirra jiru kanaaf hundi janaartuu nuuf tokko si galee miti. Abdii Bilisummallee gaaf tana dura ijoollee wal qabanii dhiisii jennaan dhima dhiisee gaafa inni rakkatellee wajjumaan booyaa ture akkuma ilma walloo tokkotti rakkoo dhuunfaa irra gaheettillee wajjumaan qodataa ture. Nu warra asirra jiru kanaaf kan walloollee ka arsillee nuuf tokko lamaanuu yoo dandeenye qabannaa yoo dadhabne mootu ummatum itti waamna akkuma ammaa kana jechuudha. Taraa duraa qabanne illee taraa lama sadii qabannee amma dadhabnaan kadhannee nu humna kenna ol taanii walumaan qaban. Amma ati akka nama miskiina karaa wajjin dalagattanii wal qaqqabdanii tokkotti lubbuu isaa tiisitee miira keessa galtee qabdee nama ta'e kan dogoggorreen jiru miira keessa qabdee eegas immoo irraa dhoggitee osoo ajjeesuu dandeettu osoo maruu dandeettu lubbuu isaa kana tursiisuuf galatoomii ammallee ofirra qabaatee hin gaggeessa jette galatoomii akka mootuu kana booda hin miinellee abdii qabna balaa biraa ka dhufu mootuu rabbi haa oolchu. Thank you so much galatoomii ummanni kenna deema bakka jaarsummaa qabdanitti fixadha. Nama 15,000 as jira namoonni 15,000 as jirtan ijoolleen keenya ka arsillee ka wallollee warri nama tumsiiftan qabii fidi jettan isin galee miti yoo dandeettan waan kana dhaaba. Manguddoon Saudi Arabiyaa keessa jirtan muqiimni keessattuu ijoolleen sikkoo mandootiif ijoolleen walloo hayyoonni olomaa'onni warri muqiimaa wallootii fi sikkoo mandoo ijoolleen kun namni isin hin beekne jiru isinirraa mallaqa ergatu mana kireessitanii fi shari'aa bitanii waan gargaarti yoo dandeettan itti bilbila qabadha. Akkuma kun mucaan kun bilisummaa abdii anuu qabuun qabadha. Yoo dadhabdan immootu nama 4-5 jecha miskiinni wajjin dalagatu akka lubbuu waliin balleessine dabarsaa mootummatti kennaa jechuudha jaarsummaa yoo araaramuu didan. Kanuma isinin jedha warri yoo. Asli okuta kacarrana kenna jechate amma jette kanarratti yoo hafarsoon nama arrabsuu hin dhiifne wal qabuun ijoollee wallootii fi ijoollee arsiidhaa itti fufa maaliif dirqamaan eenyu tabbaa irreeti joo jirtan jedhii miti hafarsoon eenyu tabbaa irreeti jeeti ilmaan arsiidhaa naakaati qabaa ganna dhiisaa juu jira yoo hafarsoon qabaa ganna kana hin hafarsoo fi abdii dhageeffadhu feenan dhageeffadhu. Hafarsoo fi Abdii Bilisummaa fa'a Afmiyyee fi King Ammaffaa walitti mana biraatitti fidanii jaarsummaa haalaalan. Nama akka jaarsatti ta'ee haasa'u osoo hin taane akkuma nama noormaali tokkotti isinitti haasaara. Kanaaf Abdiin fa'aatillee akka dhiisan Hafarsoon fa'aatillee akka dhiisan abdii qabna. Manguddummaa immoo mana biraatitti qabattanii deema manguddummaa keessan bakka biraatitti ilaalladha jechuun maafi. Asli waan takka uummanni maal ta'e miila jaamucaa miilli irra jiru moo? Gaaffii maamilli bira dhaggeeffadhaa jara keenya dhugaa barbaanna taanaani mucayyoo barbaanna miila mataan mun jedhina mucayyoo fayyaa qabaanni amma wanni barbaannu tokko fannaan galatoomii dhaggeeffadhu fannaan keenya na caqas yeroo takka galatoomii ulfaadhu obboleessa keetii ilma Oromooti ilma Arsiiti siif ilma obboleessa keetii jechuudha ilmaan obbolaati nuti garaagarummaan qabnu. Waan nyaatanirraa qoodaa fi waan dhugdanirraa kennaa fi asiin booda wanni kun namoota jaanjoo sammuu maleeyyiitiin hojjetamaa jiru miskiina karaa deemurratti walirra dalaguu dhaabaati obbolummaatti deebinee asiin boodatti mucaa kana firas haa ta'u anas haa ta'u gargaarree bakka inni barbaadutti fira birattis ta'e bakka hojiisumaan taane jechuudha yoo kan miidhame jiraatillee ta'e akka mana yaalaa dhaqu godhu lammaffaa. Warroonni ilmaan walloo qabanii daa'imallee taphachiisaa turan sunis ni jiruumi. Isaan sanis immoo akkuma ijoolleen keenya fidanii nu agarsiisan kanatti ilmaan xixiqqaasa fidanii nu agarsiisanii nagaa buusanii
ijoollee sana bakka isaan barbaadan erguu waadaa walii gal. Lama sadaffaa osoo ragaa hin qabaanne warroonni laayikii komantii suusii qabdan warroonni feesbuuk haaraaf tiikootii dhuftanii tiiktookar ofiin jettanii dubbii olii gadi hafartan nurraa dhaabbadha. Rabbi sodaadha. Ammuma kanallee warri dubbii kana mucaan kunii fi mucaan kun obbo Laalaalaa jara keenya komii walitti hin qaban nama biraatti isaan dogongorsaa jiraa jechuudha laal. Dhugaa dubbachuuf namtichi mataa goforee eenyu jettanii suni har'an miti kan ummata keenya walloo arrabsaa ture jechuudha. Mucayyoo san dhaabbachuu qaba. Abdii bilisummaa jaalattee miti jibbitee miti ummata jala. Ummata baalaansi godha dubbadhaati mana himata osoo hin taane mucaa soquu dhufne akkasit deema. Amma asitti Baalaansi godha nullee nama himatuu ta'e nama himannu qabna. Kan ummata arrabse. akkas goona amma kana goona miyuutii godhadha asli akkana goona wanni nuti barbaadaa jiru inni guddaan alhamdulillah mucaan lubbuun jiraachuudha argameera. Oromoo fi komandoo ilmaan walloo qabdan sana fuudhaati. Amma leetti bilbilaa jiru warri walloo irraas ijoolleen warri arsiillaas bakka tokko himadhaati wal geenye likki himna jechuudha hundumaattuu araara buusnee warri qabame haa hiikamu mana kennadhaa mana dubbadhaa baga mucaan lubbuun jiraate alhamdulillah an kanuman jedha mana himanneet addaan galla baga lubbuun jiraate mucaan mana himadhaati achitti ol geenye akka ijoollee biyyaatti akka ijoollee oromootti haasofne. Eenoo shuguk hin coraanuun shuguk nan jenne. Hirrifanneeyyu. Ishakire. Waa takka. Piknik jedhee akka walloo farsii wal qabaartu sani qaba. Wallahi. Ada Fatin nama ofirraa gurraachatti sheer godhame biiftu yaal jala jiraatte gurraachatti sheer godha kuma sadi kaayiroo dhufu kuyin gurraachatti sheer godha amma kuma sadi tana gurraacha guuchisiisa tana. Ati kuyin maa bar wallahi yenee kuyin. Where is gurraacha? Kuyin habibti eesirti kuyin tun. Nazir Nura nagodi kisma push nagodi. Esa level di dama. Biiftu gurraacha hin fidama ofidu deemte. Anka yeru Nazir Nura esa kuma esa didda level di dama gali. Nazir mo. Jala badde malee iftuu kennaa bar osoo iftuu kennu galee iftuu Nura. Sakkaaraamii jala jira Nazir. Giftara iftuuti. Giftara iftuu Nurati. Lola iftuu Nurati jedhi galame. Wal fakkaatu wal barbaadde yaani. Anallee dhiyoo tana koofii afur mooshannaa kenne lakke. Maqaan si badde. Akennu. Osoo leenca sii kenne Nazir Nura. Digital, thank you so. Gurraacha ammaan finne biiftuu deemte as jalaatti filoo kuma takkana godhame sila maaliif kuma takkana godhuu dhaban fooloo. Fooloo godha. Yeroo kuma takka godha haadha faadhe. Wallaan na godha fooloo. Leebilii 13 seenee barqaleessuma banee. Bada erbee maalitti dhuftee wannoo naan guutin maal jetteen qaama guunne kana maqaa isaa. Abaaba mosoo kenna jigayee badu. Baru ijoolleen amaaraa tunfaa qaqqabdee wannoon keetuu duwwaa antee dahanaan jetti kamaan giifti namni naa kennu kana daasiin guuta namni maqaa wannoo maa diimata akkaawuntiin nama bar namni achi ilaalaa bar namni shis badee mana namaa dhaqallee puush godhallee achi keessa sottaa bar. Wallaahi. Namni akkasii wal fixaa jira bar. Lolaan dhokatee mana namaa yoo se. Lolaan dirqama akkaawuntii jijjiiratu qaba jechuudha akkasitti. Maqaan mul'ata isaa warra sii kenne hunda. Kaan mul'ata kun gadhooftee ilaaltu. Mana kiyyatti namni koofiyaa gorogora oolu abdii argite. Laa ilaaha illallah. Eessa dhaqe?
Yeah? Tami Tunni nama Makin. gurguddoodha. Kefia. Thanks so much. La. Tunni nama gurguddoodha. Leenca godhaa. Deedigaa kan kee hor tiktokiin guddoonnoodha barreeffamti gurguddaa gaafata. Gowwaan kun taasisaa taa'im. Kiyyaa waaqaa tiktokiin waan kaleessa eegalee hibar. Amma tiktokiin laal akkuma wannoon geemiin taphatamuun kiyya 9 gaafata. Tiktokiin jiddu galeessi 12 gaafata. Tiktokiin amma sadarkaa lammaffaadha 15 gaafata. Sadarkaan tokko badhaati irraa qofan qabduun jala gallee eenna akkanatti akka jaarsaatitti akka nama jaarsa ija keessa laalu. Ana soo akkana beekee guyyurraa live goolii wannoo takka kaa'ee akka inni gadi hin hir'anne godhaa miti hima. Fayyaalle safaran hin beeku akkatti. Isan yookaan ammoo maal keessatti fakkaate qurxummii 2 yookaan ammoo gaalaarii sanfiree 4 akkas. Amma tana firee sadii gizee namni haftaamee dhufe kan isa 3,000 kalaas uummatte. Gaheera amma isin dhiisaa ofirraa jalaa miidhamtani. 39 narratti hin seentu. Leevilii 39 narra seeni. Leevilii 39 seenuuf doolaara 4,000 baa gaafata akkaawuntiin tiktookiin. Maal rakkoo qaban buki yaanuu iyyuu kanamaa olisiif kenna. Daabboo naa kenni taare. Daaraa matas yaadha dhunshaan. Gurbaan TV sirreessee. Namichi kun sila. Ooma wallaa naa sirreesse miskiina wallaa dhiirri kakadhoon kun dadhabdee lixxee bar. Akkami amantee si biratti dhiiftee lixxe? Ayi dadhabdee lixxee achi na laalteetumaan gisima duraa ola seentu jette. Wallaahi. Wallaahi. Edaa kanaaf kuraan bilbiltaati sodaattee. Maa sodaadha tana rabbi jedhi maree. والله ربي كيسنتني همتن شير قد أوام براتو شير قوتني